يا ده أنا نانتيني بينسي أكمل مال تسنتين سرت هاي كم شنتم مالك نيجر كده كم ريبا عمر بدك كبوتو إيه بلسية هاي عمر بدك كبوتو إسافين هاي أتيس جراچسا عمر بدك كاسركا أتيس دولار بيشان أروزو إسبر باچسا إيشا هاي جو باسي تنا دابن الدنيا لغر كاروكو سانا غايجتام بريفد أخراي ميلاتين إيه ده بريفد إيه كار أمن الدنيا خنا مر غارو جراته سرچو كوريتين يوان داوته يو جراتي غايسان نغر كارني مره مكا نندا ماشي كم شنتم يعني هم براس بيو كنا تجباتة جرتي إيجا إسين دورا हमारे पास जत्ते आने का यो ना घर साला का बाद में ले वाला हमारे पास नहीं काम बितु दौरा हमारे पास दुआ आदा है कहते शरिया बोल बिरा फिरने यो शरिया दिक्कमा दौरा हमारे पास जत्ते दिक्कमा का आदि मार चलो जिसे अनुल्ला ले वही लो रातु को खुनी अम्मस मत अशमा हरकतूने हर दो तो ताकि कर के फतू था जिर्रे जिर्तू उम्मद है ना काली हिजाला तनु arraan tanaga obbotolaan fi dumaashin teenya na dhufanii ziyaaraa jechuudha mana kee jiranii akkuma tan dura viidiyoo tan dura sanillee daawwattanii jirtanitti gaa isaanillee nalaaluudhaaf tolalleen afinni akka saahibu walijja godha jechuudha buleen kiyya waan takka gaa waan jira waliin mari'achuudhaaf akkasitti innillee natti dhufe ammallee gaa waan marii isaan gurguruu jiranillee akkuma viidiyoo tan irratti daawwattanii jirtanitti waa'ee haadha mana isaa lammaffaa jechuudha tanaan gaa aruuza kan godhatan aruuza kana amma isaan aruuza seenatanii jiranii biyyaallee biyyumaan ifaa godhate laakiin immoo waa'ee maallaqa wadhabdee aruuza biyyattillee ergee asitti illee gartee aruuza isii akka ajaa'ibatti akka godhattu waan barbaaduuf isiinis harbii gootee jechuudha wadhabbiin jabduun asitti tolalleen gaa aaree utaalee qabee isaan maanta nagatteesse isaan fidee jechuudha asii gatteesse jechuudha barbaadeeti gaa hordoftoota keenya asumaan gaa haati dumaashiin teenya jechuudha taa fuuldura jechuudha ilmaan illee wajjin nu horrajanii yaadan gaa isiin waan kan irratti diddaa'uu qabdu isinis asirratti warra gadaa kiyya mormiin hin ta'u ammaan tana mee gaafadhu isi yaadesi amma beekatu dhufuun kun guyyaa fi guyyaa muraasa torbeedha amma kana keessatti bakka kan itti jiru naaf beeka hangaruma keessattu amma mee gaaf moomee si beeku gaafadhu amma ati dumaashii tiyya ati maanta mee gurbaa kana kaa wal dhuftan gaafa duraa itti faaqa gartee kijibaa jiramu waa walii jettanii irraa dhabdee jiramu maal hundi dhabdee fi maal tiraa haati umma inni isinis amma nalaallatanii bira dhuftanii asii yaa'ee godhu sun ta'an suutatti tasgabbootanii fuula haamilaatillee dura teenyaa waan kana viidiyoo marullee beekadhaan hin feene haanuma harkanii garuu jeetiin kaameraa kaadde malee sanumaafuu mee ati kam jettan maal tana waan kana irratti ittifaaqa duraa walii jettanii jirame addii duraan si jeessa dabsee jiramoo waan hin gatee jiramoo akkamii gaatee hanga ta'e irrattis barra waa irratan guutaa deeman malee maatii isaatti dubbadhu mee asirratti nuti na teessi aatiin hin dubbatu teessi gaa'ee keessa qabata baate. Inni bara achi dheereessee bara isturaan akka jibe gantatti amman dawwalee waa hunda godhee sillee godhee waan akkanaan godhe gantaamumaan godhe wayinaan qullaan itti dhufee intala dublaatti dhufee baran. Isaas bilaashii na fuudhee majjaala na fuudhee. Dhuga majjaala. Kijiba ta'isaa kun kijiba. Kijiba ofa jiru. Een akka jibee. Dura wanni kun amma waan jiru tola amma isin akkatutti gaafa duraan na fuudhu ana akkatti na fide ani intala dubraa qatiitti dhufeetti kun isinis qati awwellee eegaa dhufte eega si dhufteefu duuba isiin kun waan duraan waliin jettan san ni kijibdee tolaan amma beeku bultiin baay'oo jaarte yoo kan qabne hin qabetti an gaafan ruusa hiyya gaafan fuudhutti dhageessa an lukkuu barattu hin qabuu jeetuman beeku jaarte dhugaatti mun bareeda na jaalattu gartee an kanuma qaamsa qullaan jira lukkuu barattu hin qabuutu na jaalattu awwa isaan uummata akshinii jiran ogguu ala jiran dubbii biraa ogguu ala jiran akka nama ganaa waa takka sin gaafannee gartee
akka nama fuulduratti fi fuudhiis ati jiraachisuudhis isaanis jiraachisanii akkasitti haasa'an oguma ol seenanii takka mana kan arganii jireenya keetti bishoo akkana fuuldura ichi tilmaaman ani wayin duraan maarra dhufe awwayin duraan akkasi dhufe asiin akka isheen jijjiiran amma akkasan hin barbaachisu amma ilmi yaa bakkuma takka irra taa'e isin durumaa tana amma yoonni isin jettu maallaqaas kuma 50 takka dabarsi aruusaa sammuu waan tana godhi maarree takkaas akkasumatti ammatti duuba wanni kun wayi wanta aruusaa eegaa beeka waan ta'u garummoo dhalaan tungaa isin ka amma waan sanillee eegalu waan geenye beekama eegalu geenye amma isummaan ani sammaan darba kana shakii qabdi maarree qabdi Herian tiya farra gurra qabdi achi dhalaan tun beeka waan kana oofu gumichaati mu jetti yoo eegaa dhugaa haa ta'u hayoo isin amma nama obsa qabuufi obsaa fi sabrii si ilaalee nama jireenya ofirra turatti achi tarkaanfatee naa hojii yoo nama taa'u ta'e ati dargaggoota kan jiru sana oguu isin sabrii godhattee xiqqishoo karaa gubannaa taayisaa eegalte hawwaan jira barbaachisaa dabarsee taa'uudha malee amma bari waswaasni shayitaanii lubbuu seeneeti halaas hawwayin akkasii hawwayin akkana akkatti lafuutanii beekta akkas Akka beek maanta nama akkasii akkam jechuun beekan amma dhalaa sana zabana maanta naa kana maashaallah amma dumaashiin ta'e miskiina nama miskiina harkatteeti isillee goomu gartee sana abbadaadha waanis miskiina ana abbadaadha ati maqaa keessa tolaa dhagaati ishaan akkuma naa tolchu badoomin hin qabdu badee jenneetillee dhalaa tanaatu beeke waanuma qaqqabdiisin zabana ammaa kun zabani maani badii takkaatu waa'ee itti fuune yoo gurbaan nama sheekaa akka sheekaa godha salaata rabbii satti takka kan salaata akkasi barbaade jama guyyaa meeqa cabsanii deemeti akka nama gartee maraataa taaneeti oo intaltee bakkuma dhalaan jirtu baadheenne haa fuudhu itti fuune inni barbaanne beeke guyyaa meeqa akkasi dhalaan ilallaalle dhalaa hoggaa wanni innis innis balfuutana qaba akkasi shakkii tana guddata waswaasa qaba innummaan waswaasu kannasan qaba sala shayitaana firannaa innummaan shayitaana osoo galfati manaa gabbee akkasi beek intalti gaafa kana waykas goote digartii ibsa qaba naafta naate suuraa walii qalab anis ayyee naataate walii fidan baasiis maallaqa waykas goote gurbaa biyyetti biyyi qalabu Kamu nama tu dulu marah betul makin miskin orang lagi. Kalau udah putih itu mau diwar ini kau? Ayah, ayah. Kasih gapa kan? Nanti gimana tu kan? Ayah, harus jauh sih ni ayah. Hope kan cigar teh, imarah dulu afur kubar. Ayah, hope kan? Rate? Hope lucu cuma. Gedar betul ni? Ayah. Asing gana, shan. Ayah. Kurban gaggafa kalau duraanuu xiqqishoo ta'ara. Duraanuu haaraa jira mufannoo kana nama agartee intalti maasiis duraanuu akkatti baafattu. Yaa rabbi jedhan dhageessu. Habiraatiin wal jaalatanii qaba. Intalti habiraatiin wal jaalatan laa. Miyyoon akkasitti osoo inni gartee waan isin qabdullee durummaa qatiin qaban irra maal osuma duraanuu saaltuuka innis rabbii ne rabbii yaa rabbi alhamdulillah baganaatee bifaa jee maddi taa'e luluqataa bee gurbati. Ijummataa luluqoo qamaati. Luluqoo malee kaanni durummaa sana irraan dhoone beek gaafa kana lukkubatteeni. Horii irraa qalamu gaafa kana imaaraa gubbaa kopheen dhabuuchuun asiin kana walitti aara namaa sababni inni achi gaggabe aara tokko gaggabnaan isa achi bishaan irra buuran gaggaba isin asiin baafattee miilaan shan isii guurattee kana siin seentee ilaamaa jechuun dhabama taatee intallisan. Achumaan jira dha jii. Dhalaa takkanaa jira. Ati waan qabdu. Rakkoodha jii. Takkanaa jira. Duuba ummati yoo akkas ta'u deemti imma. Deemu. Rabbi sanarraan dhageessin. Ogorriin takka dhalti lubbuu teenya dhageessan yaa gurubboon akkasumatti illee takka dhalti. Takkasitti yaa wasu tanaa rabbi birarraan dhageessin. Anummaan waan akkamii haasif maashii dhagaa. Ati taa mudannoo namni mudattee mudannoo sanyii haasee beeku. Dhiirtinis beeku takkasii jira. Agartee maal jaalala qabsiisee dhufa horii isii irraa qalau kogodhee silikuu marreetti fuudhee. Hedduu jira isinis isaanis haraami kunis qabchiisu illee dha. Haraami isiin immoo nimaatu nama qara illee beekte. Nama qara illee nama barate. Argadde illee uffata maashaallah nama barate nama barate beeku ibaada rabbi illee qasin gootu. Akkasi beeke. Dhiirtinis badduu ni jirti. Ati illee bada akkasii rabbi sin bada akkasii rabbi godhanii isin qabduuri. Dumaashiin immoo yoo duraan itti kijibdellee kijibni isa yoo lafa jiraate. Dumaashiiti jira. Kijibni jiru naafisee jirtu jaalala malee amma waan biraa takkan qabnu amma isiin amma fardii maallaquma kana inni aruusa kana mire anis amma bakka kanarratti ganda kaanis akkasii malee raamire isinis ka beektuu mire kuni mormee qabaare obsaan eeggatu jaha. San dhugaadha amma isin obsaan eeggatu. Egaa haala dhuftee amma
Arra hutteechuun afaan Oromootiif yaada ni ulfaata. Sanin kuttulle. Sawwaan akkasii dumaashin ta'e hin qabdu. Isis meetti gaafadha. Gaafadhu mee isis kaawwan isin jirtu yaada isin raabari. Reefu ni loltee beekte isinis. Ni loltee. Fuula kaameraa firraan viidiyoo maruun hin dhiisee beeku. Fuula kaameraa lola isee kaaggaa dura wal dhabdan viidiyoo dura irratti. Hin barbaachisu. Dumaashiti yoonni akkasii gaarii miti. Akkasii ati maal ta'e? Akhira baatii tanarraa guyyaa 15 dhufatti silaa guyyaa 15tti aruuza haasii godhu. Kana acha dubbiin godhini obsaan eeggadhus jechuu barbaada beekte. Egaa akkam jettaa kana irratti. Egaa mee baay'ilama haga inni jeenaa qabetti numan eega guyyaa sanii. Guyyaa gaafa guyyaa sanii eegee dhabe numan ta'e maga. Numan ta'e. Karaa warraamu. Afaanumaan jetta malee isa waa deemtaa miti isa bari deemsi kun akkanuma taasa. Deemsi kanuma goyi taa'e miti bara. Akkatti nama beekan malee akkatti galan hin beekan jedha. Egaa amma akkatti dhufte akkatti galtu san. Galtii yookaan asuma ta'uu mala. Egaa akkana galtii tanuma malee amma sanfasarii biraan irraa isa seente. Mana kee keessatti sanumaafuu obsa barbaachisa hundaafuu. Guyyaan qasan nu eeggatu. Guyyaan qasan eeggatiin yoo baay'ilama sana guutu. Yoo naa guutu baate mataa falaxeetiin biraanii. Ayyayyay. Mataa isaa adda fuudheetiin biraanii. Adda baqaysitee moo? Adda baqaysee. Mootaa. Aaratti bahee. Aara dilawaan aaranni si beekame. Ayyayyay. Edaa qayyaga. Ayi. Ati mana geessaa maka. Akkami bakka kanarratti maal jettan maati? Asirrammoo. Egaa yoo manni qonnaa guutan mataatti dabseen biraa deemetti mataatti cabsuu fi mataa kiyya duraan cabuu barate. Tajaajilisa ammoo cabuu duraanuu barate. Ayi amma kam jettati masirratti waan garagaraa ligaati. Awwa wanti jamma sirratti. Egaa ani fi hunda cabee. Amma dhagee. Ati sammoonni gargartuuf shakki irraa ifi shakkin. Ifi shakkuun. Guyyaa 15 sanii ni goona ni goona. Ni goona. Waan gartee manguddoon teenyee dubbanni maanta na hijibaas hin godhe siif na biratti. Hijibaas hin godhu. Sanumaafuu akkasitti guyyaa 15 sanitti godhu qabda. Yoo godhu baate mataa teekaa bashaquu waan hin oolle beeku. Laa yaa rabbi danda'in. Amma maalin kuma shantamee miti. Kuma shantama. Ayyee. Horiin kuma shantama kachi. Horiin kuma shantama kachi. Aruuzuun immoo neesitti aruuzoo godhu si feesu. Kuma dhibbas deemanii kan akkana kun dooraan. Maalaqasi shan akkana. Maalaqasi hanga dooraan dhibba shanii jechuudha. Ayyee. Mataa lafatti qabu ka. Mataa lafatti qabu ayyaa isaabaan dhoodhee bara. Isaabaan dhoodhee. Hachuu taaluu fi haasi godhamuun karaan isaa badda baafate. Dooraan dhibba shan achii kuma shantam. Halaas kaffi. Egaa akkam jettu maaliiti? Hin taane. Tee montaane. Amma kun tee malee hundi biraan jiru. Tee. Maa us duuba asirratti. Maa us yaada kanaan naan ta'anii fiinse. Yaada kanaan naan ta'anii fiinse. Akkam maaltu fi maaltu siin ta'in asirratti. Ay kuma shantamu maallaqa. Kuma shantamu. Meeqa gurguruu meeqa argitu? Kuma dhibba. Kuma dhibba takka guutuu. Baleessa iyya. Hay kuma dhibba takka guutuu isaa fideen argatu kan. Kifedda gaana dandeessee fuutee. Atis jiraachisa. Kuma dhibba takkaas ergaa. Asitti sammaa zoraala dhibba shan jettan. Asitti zoraala dhibba shan aruusuu isi barbaachisa jecha. Hayduu baasii tanaan dhaabbata addunyaa na gargaaramu. Ififin dalagadhee godha. Dhaabbanni addunyaa na gargaaru gosa sanaan gaayyitaan barreeffadha karaa imeelaatiin. Gaayyita barreeffadhu. Egaa dhaabbanni addunyaa kana gargaaru yoo jiraate sarchi godheetiin yoo waan danda'amu ta'e yoo jiraate gaayyisaa na gargaaranii. Malee amma hin danda'amu. Maashii kuma shantamu nyaanni kan dura qabiilaa lamaan kan nutti guddisanii. Egaa simma kan ta'an lama kan jennu guddoon ta'e akkasitti nurraa qabi. Egaa humni dhibbii kun isaa dhufu amma. Dhibbii bakka irraa dhufu jirtu ilaalamu. Hayi. Bakka sanitti nurraa dhaabbadhu siin jedhu. Hayi kuma achi kuma dhibba asitti doolaa dhibba shan walirra naalee. Doolaa kuma takka dhibba shan ta'a jechuun maqaa hin jedhe. Kuma takka dhibba shan. Doolaa kuma takka dhibba shan jechuun duuba yoo humni namni keenya amma duru doolaa laan fuudhe. Nama fuudhin garri. Arra naatu barra tunjilee abbaasaa doolaa kuma dhibba shan qabalee. Haalaan lafanii asiin naganii wayin qullaasa dhufe akkatti. Haati gaasanna maaliif akka aadaa fuunu yookaan ammoo akka shareetti deebisneeti akka shareetti shari'aan ilaa shawaa kan ni danda'ametti shawaa kan deebisne. Akkasii. Ayi waa amma eegadu aadaan eegadu doolaa lamaa fi dhibba shanii dhufte shari'aa bira finna. Shari'aa bira finna. Akkam jettee sheekan bira geessu iyyuu. Egaa amma tun dubbii yoo kana ta'e jabaatee jirti.
eega isin duraan akkuma dhibba shan jette ani gaa yoo nama gargaarsa laa qabaadhe malee yookaan gaa namni akka oromootti gaa waliin bu'uura gargaara malee duraan akkuma dhibba shan hin qabu. Garuu immoo gaa kanaa jetti sanii ififuu dubbii biraarraan jira. Kana meeqaanii meeqaduu si baay'ee na qabaa dubbii meeqata akkas harkoon na deemtu ofirraa qabaa jira miti. Halas kanamma kanaas hin qabu akkam goona aadaadhaa miti. Duraan akkuma dhibba shan du'a aadaa eegate shari'aan wal bira finnee yoo shari'aan dirqama duraan akkuma dhibba shan jette duraan akkuma dhibba shan hin goona. Ani maa arreen si dhufee akkasitti si dhufee akkasitti hin dhufne hin jee. Haa ta'u uffatti na dhuftetti hayyee tamaam deemee fudhame. Dirqama gaa. Ati maal si lolchise nu lolle? Wayi lolaa duuba kun ammasumatti ni jira warra dubbisana nama lolchisa gaa aadaa fi shari'aa wal bira fiti gaa. Soyitii gurguddoo fudhatee. Soyitii gurguddoo ati nama baradheetti nama diin qabuutti hayyeemee akka barattanitti shari'aan akkas yoo qeettu taate waan kana sammuu ta'e keessa bulcheedana shari'aa fi aadaa tana wal bira fiti jireenya fuulduraatiin wal qabsiisi haa fuulduratti itti aanqonaa fi haa ammaan tana. Boommaan tana walii galtee ammaan tana isin anamma gatiin humna 50 sanatti maan jettu haakiman dura dhaabbattu tolaa kan shari'aa fi jinni dhiisi. Shari'aan fi bilaashuu dhalaan bilaashuu kan nama sheekan gadi nama yoo shee warisaanii immoo isin yoo qarate warri galtee of qarau dhabuu mala. Sanumaafuu gabbara kanyaa warra nyaatu fa'aa jira beete haaraan gabbara isaan makka shari'atti hin jiru. Yoo warra akkasii bareefaa taate warri isaanii beeku hin hayyamani. Ani tahu asal syariah masih kau beracun kau baju beracun irra dia bini beracun kau ban. Sama aku kalah sama. Hayya ramen. Takkan teman itu sekarang juga dah. Ason deh sini. Macam tu saya udah betul. Lutus sekarang cian. Ni ane. Hatani ni kan haras kan aso. Acumar boleh tu. Ya. Acumar tu teh. Kan syariah ada rumah tu sini. Itu dah semua kau bisa bujuk deh. Hati tu. Kau sini ana. Ayah khadim. Ayah khadim apa? Ayah naga angkala kau. Ayah naga berberdi ni.